Somaaliyaana darraa dandabaa budureetti tumnooti mootummaa uummata jimlaadhaa jiraachuun dhaga'ame. Godina Shawaa Lixaa meetaroo biiloltooti mootummaa namoota nagaa fixan jedhu gaafi uummata waggoota afuriin dur ture naannoo Amaara Aana Angolaalaatiif Xaaraa keessa manneen barnoota afaan Oromoo banamanii hojii jalqabaniif adeemsir turan 20 keessa 3 waan dabarti cufamu BBC'n gabaase. Uummata Soomaaliyaa kasaba bongee beelaan miidhameef Ameerikaan deeggarsa $1 miiliyoon 400 miiliyoon 76 arjoomteen immoo dubiraati Abiraam Birruurra dhagee. Itoophiyaa konkolaatoti uummata lakkoofsaan 600 dhiyaatan sababa hanqina bobaatiif hojii dhaabuufi jedhani. Ergamaan adda Ameerikaa hagaaf Afrikaa Maayik Haamar kaleessirra jalqabuun biyyoottan Afrikaatiif bajiddu galeessa daawwii jiru. Imallisa guddayyaan immoo Itoophiyaa yoo taatu waa'ee hidha gabbaayarra Gibxi waliin dubbataa jedhanii oduuteen tarbatanaa muummeffan. Adooles guyyaa 25 wiixat barri 2022 OMN irra dabareen oduu har'ata istuudiyoo Afrikaati dhiyaadhaa jeen. Akkam jirtu daawwattoota OMN oduu har'aaf qabnu isinitti himna. Oduu isinitti himuun kan isin waliin turan yoon ingidaati. Godina Shawaa Lixaa meetaroo biitti loltoonni mootummaa namoota nagaa ajjeesuu itti fufanii jiru. Jiraattonni akka OMN'tti himanitti ganda warqee waleensuu iddoo addaa muudee jedhamutti namoonni nagaa 2 humnoota mootummaan ajjeefamanii jiru. Namni tokko nama loon tiksaa ture akka ta'ee fi namni lammataan ammoo dhukaasaa dhagee osoo baqatu akka ajjeefame jiraattotatu OMN'tti hime. Keessumaa waraana bifa haaraan Oromiyaa irratti labsame hordofee humnoonni mootummaa naatoo tokko malee namoota nagaa ajjeesuun akka itti fufanii jiran ragaaleen ni mul'isu. Gama biroon Salaalee Aanaa Darraa ganda Baabbuu Dirreetti humnoonni mootummaa uummata jumlaan hidhaa jiraachuun himamee jira. Jiraattonni OMN'f yaada isaanii kennan humnoonni mootummaa maatii qonnaan bulaa dhiiraa dubartii ijoollee maanguddoo osoo hin jenne walitti qabuun jumlaan hidhaa jiru. Uummanni nagaa ganda kanaa bahee galuu dhorkamee rakkoo jabaa jala jiraachuutu dubbatama. Waqtii oomishaa kanatti maatiin gandicha keessa jiraatu guutummaan guutuutti hojii qonnaa dhaabanii jiru jedhu jiraattonni. Uummanni guutuun isin waraana bilisummaa Oromooti jedhamee akka bifa kanaan irratti xiyyeeffatamee jirus dubbatanii jiru. Qabatamaan garuu namoonni hidhamaa jiran namoota nagaa hidhannoo tokkollee hin qabnedha jedhu jiraattonni. Sababa kanaan uummanni ganda Baabbuu Dirree yaaddoo hamaa keessa jiraachuu odeeffanneerra. Haaluma wal fakkaatuun godina Arsii Lixaatti dura taa'aan paartii Koongiresii Federaalaa Oromoo aanaa gada basaasaa kan ta'an Barsiisaa Burqaa Cifraa hidhamanii jiru. Barsiisaa Burqaan miseensa Koongiresii Federaalaa Oromoo ta'uun qabsoo karaa nagaa geggeessuudhaan kan hafe badiin isaan hiisisu tokkollee akka hin turre maatii fi waayillan qabsoo isaanii himanii jiru. Erga hidhamaniis himanni akka irratti hin dhiyaanne odeeffannee jirra. Guutuun oduu kanaatti aanee dhiyaata. Godina Arsii Lixaa aanaa gada basaasaa magaalaa Asaasaatti dura taa'aan paartii Koongiresii Federaalawaa Oromoo aanichaa Barsiisaa Burqaa Cifraa humnoota mootummaan qabamanii hidhamuun dhagahame. Barsiisaa Burqaan jimaata darbe guyyaa naannoo sa'a 7tti laaqana nyaatanii manaa bahanii yeroo booda ammoo humnoota mootummaatiin qabamuu dhageenye kan jedhan maatiin yeroof bakki isaan buusan dhabamee akka ture himu. Ergasii cancalli harkattee kaa'amee waajjira poolisii aanaa gada basaasaatti hidhamanii argine jedhu. Badiin isaan raawwatan akka hin jirree fi hanga oduun kun qindaa'etti gaaffiin dhiyaateefis ta'e himanni irratti baname kan hin jirre ta'uu himan. Jimaata sa'aatii 7tti ba'anii misaa nyaatanii qabame madaga'ee bakka buusanuu hin dhabne jedhanii sa'aatii kara 11tti gizee dhaga'ee fiigee dhaquu deebisanii mana poolisaa jira. Kaateenaadhaan harka hidhanii achuma arganii waan biraa kanuma bakka. Achumatti dhagana mallee achumatti ilaalee biraa deebi'ee achuma jiran. Maaltu ni himameree nu birumaa ba'anii katamaatti qabamanii. Hin jiru waan tokko wanni beennu hin jiru. Qabamanii madhageenne nu.
Isaan kan deeman karaa nagaati. Kanuma bakka wanni biraani. Barsiisaa Burqaa Cifraa abbaa ijoollee torbaa ta'uu ibsuun erga isaan hidhamanii maatiin yaaddoo jabaa keessa jiraachuu dubbatu. Namni kun kanaan duras humnoota mootummaatiin halkaniin mana jireenyaa isaaniitii fudhatamanii hidhaatti dararamaa turuu himan maatiin. Ejjennoo siyaasaa paartii Koongireesii Federaalawaa Oromoo jalatti hammatamuun karaa nagaa tarkaanfachiisaniin alatti badiin namni kun raawwatan akka hin turres ibsaniiru. Itti aanaa durataa paartii Koongireesii Federaalawaa Oromoo aanichaa ta'uu isaanii OMN'f kan ibsan obbo Ibraahim Harbee gama isaaniin barsiisaa Burqaa Cifraa maaliif akka qabamanii hidhaman akka paartiitti wanti nuuf ibsame hin jiru. Qabsoo karaa nagaa tarkaanfachiisuudhaan kan hafe badiin isaan raawwatanis hin turre jedhu. Odeeffannoo namoota irraa argataniin namni kun yeroo qabamanitti uffata waraanaa dirqiidhaan itti uffisuuf yaalamaa turuu dhageenyeerra kun ammoo shiraan himachuuf akka ta'etti hubannaa jedhu. Rakkoon wanti nullee karaa nagaatiin paartii kaafaa odugaadhaanis ittaanaa isaatii hojiimaan dalagaa turree guyyaa Jumaa sa'aatii 8 irratti wal argineetuma akkananillee isa bira darbee daqiiqaa 20 booda ammoo qabamee hidhamee jira jechaa dhagaa. Sababni hidhameefillee nuti karaa nagaatiin deemaa jira innillee ka hojjetu karaa nagaatiin wanti nu quba qabnu hin jiru wanti tokko ammoo uffata dirqiidhaan itti kennameetiin uffata kana uffadhu jedhanii uffata kana qabi jedhanii doorsisni irra ga'ee wanta akkasii kan jedhamu odeeffannoon akkasii nu bira hin ga'a. Uffata akkamiiti? Uffanni sun nuuftis beeknee garuu uffata makalaakaa natti fakkaata. Uffata kana uffadhu jedhanii anillee uffata kana wanti uffadhu hin jiru maali wanti nu uffadhuuf ani nama karaa nagaatiin socho'u kan jedhu yaada akkasii kennedhaan akkasii wanta akkasii sana odeeffannoo hin qabne kun ammoo waan shira irratti xaxameetiin gara dhiibbaa irratti geessisuudhaaf malee dhimmi biraa wanti waan akkanaa dalageellee wanti hin jiru yeroo hundaa yeroo walqunnamnillee haasofni inni nu haasofnu wanti nu walgeettii wal gaggeessunillee nu karaa nagaa malee wanti biraa wanti nu mari'annillee takkallee hin jiru wanta nurraa beekullee kanumas. Barsiisaa Burqaa Cifraa hanga oduun kun qindaa'etti cancallee harkatti hidhamee mana hidhaa waajjira poolisii aanaa gada basaasaatti hidhamanii jiru. Namni kun maaliif akka hidhaman qaama mootummaa irraa adda baasuuf yaalii taasisaa turreen itti aanaa bulchaa aanichaa obbo Biilaal Silaanchoo bilbila harkaa isaanii irratti argannus walgahiirra jira jechuun dhimmicha irratti deebii kennuurraaf qusataniiru. Hidhaan jimlaa akkanumaan lammiilee irratti raawwatamu kutaalee Oromiyaa maratti cufuun dhimma rakkoo jabaa hawaasa biyyattii ta'ee jirudha. Gaaffii uummataa waggoota afuriin dura tureen naannoo Amaaraa aanaa Angoolalaa fi Xarraa keessatti manneen barnootaa afaan Oromoo banamanii hojii jalqabanii fi adeemsarra turan 20 keessaa hunduu cufamanii 3 qofti tajaajila kennaa akka jiran BBC'n gabaase. Manneen barnootaa kunneen afaan Oromootiin barsiisuu kan eegalan obbo Lammaa Magarsaa yeroo Oromiyaa bulchaa turanitti Pirezidentii naannoo Amaaraa obbo Gaddoo Andaargaachoo waliin mari'achuun ture. Dhimma kanarratti bulchiinsi naannoo Amaaraa deebii hin kennine. Abrahaam Birruu guutuu oduu kana qopheesseera. Naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaatti aanaan Angoolalaa fi Xarraa jedhamu naannoo Oromiyaa aanaa Qimbibiitti wajjin waldaan geessa. Hawaasi aanaa kanaa gandoota ollaa aanaa Qimbibiitti jiran hedduunis ka afaan Oromoo dubbatan yoo ta'an yeroo dheeraaf mirga afaan dhalootaatiin barachuu gaafachaa akka turan himu. Jiraattonni BBC'n dubbise. Maatiin isaa aanaa Angoolalaa fi Xarraa keessa akka jiran kaimanii fi amma magaalaa Shanoo ka jiraatan obbo Shimallis gandoonni aanaa naannoo Amaaraa kana jalatti hammataman kaan shira riferendamii jalqaba bara 1990 irratti taasifameen gara naannoo Amaaraatti hammataman jedhu. Hawaasi gandoota hedduu gara naannoo sanaatti hammataman shira riferendamii fakkaatuun gaggeeffameen malee nuti Oromoodha. Lafti kaan ammoo babal'ifannaadhuma yeroo dhiyoo taasifameen gara naannoo Amaaraatti hammatamanii jiru. Erga gara naannoo Amaaraa jalatti hammatamanii garuu tajaajilli mootummaas ta'ee barnootaa ka argataa turan afaan Amaaraatiin qofa akka ta'e himu. Obbo Shimallisii fi jiraataan aanichaa kabiraa maqaan isaanii akka hin ibsamne BBC gaafatan akka jedhanitti naannoo Amaaraa aanaa Angoolalaa fi Xarraa kanatti manneen barnootaa afaan Oromoo kunneen gaaffii uummataa barootaaf ture hordofee banaman. Waggaa afuriin dura yeroo naannoo Oromiyaa keessatti warraaqsi uummataa deemaa turetti hawaasni aanaa Angoolalaa afaan Oromoo barachuu qabne jechuun dhiibbaa gochaa turan. Yeroo sana naannoo Oromiyaa ka bulchaa turan obbo Lammaa Magarsaa pirezidantii naannoo Amaaraa yeroo sanaa obbo Gaddoo Andaargaachoo waliin dubbachuun akka manneen barnootaa afaan Oromoo banaman ta'ee jedhu jiraattoti. Sababa kanaanis aanaa naannoo Amaaraa kana keessatti manneen barnootaa 20 ta'an afaan Oromootiin barsiisuu jalqabanii turan. Waajjira barnootaa aanaa Qimbibiititti ogeessa qorannoo sirna barnootaa ka ta'an obbo Masfiin Raggaasaa ammoo ogeessa gara aanaa Angoolalaa fi Xarraa deemuun deeggarsa gochaa turanidha. Yeroo sana manneen barnootaa afaan Oromoo 20 banuudhaaf hojjetamaa ture. Waajjira barnootaa aanaa Qimbibiitti xalayaadhaan gaafachuun aanichatti deddeebi'ee deeggarsa gochaan ture. Barsiisota qacaruu, kitaabaa fi kaan mijeessuu irratti hojjechaa ture jedhan.
Manneen barnootaa afaan Oromoo aanaa Angoolalaa fi Xarraatti banaman keessaa tokkotti barsiistuu kan taatee fi maqaan ishee akka ibsamu hin feene shamarreen tokko akkamiin akka hojii achitti eegaltee irratti BBC'tti dubbattee jirti. Ani kanaan ramadame bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti. Naannoo Amaaraatti afaan Oromootiin barsiisan ni barbaadama kan jedhu argeen galmaa'e. Beeksisi kaba'e naannoo Oromiyaa Shanootti. Achitti hin dorgome. Sana booda mana barumsaa irratti carraadhaan ramadamnee jetti. Barsiisonni kunneen adeemsi qacarrii isaanii naannoo Oromiyaatti raawwatus itti waamamni isaaniis ta'ee mindaan kan kaffalamuuf naannoo Amaaraarraayi. Ogeessi barnoota aanaa Qimbibiit obbo Masfin yeroo sanaa kaasee haga yeroo dhiyootti qunnamtii gaarii qabna ture. Deeggarsa ogummaa hundumaatu nutu kennaafi ture jedhan. Walakkeessa bara 2014 kana garuu hariiroon isaa wajjin qaban laafaa akka dhufee fi manneen barnootaa afaan Oromootiin barsiisaa turan akka cufamaa jiran odeeffannoo qabaachuu himan. Ani kan hin beekuu fi sirriitti deeggaraa ture manneen barnootaa afaan Oromoo 6tu turan. Isaanis barattoota sirriitti qabu. Daree tokko keessa haga barattoota 50tu ture. Hawaasni naannoos yeroo sanatti gammachuu qaba ture jechuun haala ture yaadatan. Deeggarsa waajjirri barnoota aanaa Angoolalaa fi Xarraa waajjira barnoota aanaa Qimbibiit gaafatuunis kitaabilee barnootaas naannuma Oromiyaa irraa argachaa akka turan himan. Manneen barnootaa kun deeggarsa gahaa hin qaban. Kitaaba dhuunfaadhaan warra Oromiyaa irraa ergifannee barsiisaa turree jetti barsiistuun mana barumsichaa tokko. Cufamuu manneen barnootaa fi rakkoo barattootaa ilaalchisee akka jiraattonni naannoo sanaa jedhanitti gaaffii uummataa waggoota 4 dura ture deebisuudhaaf aanaa naannoo Amaaraa kana keessatti manneen barnootaa afaan Oromoo banamanii hojii jalqabanii fi adeemsa irra turan 20 ta'u. Isaan keessaa amma barumsa kan kennaa jiran manneen barnootaa 3 qofa yoo ta'an kaan isaanii dhaabbatanii jiru. Mana barumsaa cufame tokko keessatti barsiisaa akka turee fi manni barumsichaa cufamnaan gara Oromiyaatti deebi'uu ka'e barsiisaa Guutaa Tolaa. Ani manni barumsaa sun banamee waggaatti achitti ramadamee deeme. Manni naannoo sanaa hunduu afaan Oromootiin baranna jedhanii sochii godhan. Booda karaa aanaa sanaatiin barsiisota irratti dhiibbaa gochuun jalqabamee jedha. Ijoolleen keessan silaa afaan Oromoo akka naanuu beektii baratanii maal godhu? Eessatti ittiin hojjetu jechuun dhiibbaa uummata keessatti godhamaa ture. Uummata tuttuqan. Uummannis deemee yaadicha fudhatee manni barumsaa cufamuu irra ga'ee jedha. Kitaabni afaan Oromoo waan hin jirreef ijoolleen barnoota afaan Oromoo kanaan seeraan barachaa hin jiranii ka jedhus dhiibbaa ture keessatti sababa ijoo akka ta'e eera barsiisan kun. Barattoonni manneen barnootaa kunneen yoo barumsa eegalan jalqaban amma kutaa 4ffaa ga'anii jiru. Manneen barnootaa afaan Oromoo kunneen garuu kutaa tokkorraas barsiifamuun dhaabbatee jira. Kutaa 4 boodas hin jiru jedhu barsiisonni. Walgahii yeroo nu teessisan dhimma siyaasaatiif yeroo duraa sanasitti baname malee amma dhimma keenya mitii nuun jedhan. Kun fedhii hawaasaas mitii jedhu. Nuyi yoo gaafannu immoo hawaasni fedhii qabaa jedha Guutaan. Manneen barnoota kanneen keessatti barnoonni afaan Oromootiin barsiifamu akka dhaabbatuu fi kanneen kutaa 4ffaa ga'anis akka bara dhufu kutaa 1ffaa seenuun barumsa isaanii Amaariffaan baratan murteessanii jiru jedhu. Itti gaafatamaa itti aanaan waajjira barnoota aanaa Angoolalaa fi Xarraa akka turanii fi dhimma manneen barnootaa kanarratti itti dhiyeenyaan aanaa Qimbibiit wajjin hojjechaa akka turan obbo Gallee Kidaanee bilbilaan akka dubbise BBC'n dhimma kanarratti odeeffannoo kennuuf fedhii akka hin qabne himanii jedha. Hoogganaa itti aanaan biiroo barnootaa Oromiyaa obbo Efreem Tasammaa gama isaaniitiin naannoon Oromiyaa yeroo deeggarsa gaafatamu deeggarsa kennuun alatti dhimma naannoo biraa keessa seenee waan murteessuu hin qabu jechuun BBC'tti dubbatan. Naannoo Amaaraa ollaa aanaa Qimbibiit kanatti sababa manneen barnootaa afaan Oromoo banamanii turan cufamaa jiraniif barsiisonni achitti ramadamanii hojjechaa turanis hojii dhabanii jiru. Barattoonni kutaa 4ffaa ga'anis kutaa 1ffaatti deebi'uutu irraa eegama. Oduu keenyatti aanuun Itoophiyaatti konkolaattota uummataa lakkoofsaan 600tti dhiyaatan sababa hanqina boba'aatii fi hojii dhaabuu fi jedhan gabaasa gaazexaan biyya keessaa Addis Forchuun jedhamu qabatee baheen dabaluu gatii boba'aa hordofee konkolaattonni bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti tajaajila geejjiba uummataa kennaa turan hojii dhaabuun hanqina geejjibaa cimaa uumuu mala jedhamee jira. Waldaa 13 jalatti gurmaa'uun tajaajila kennaa kan turan awutoobusonni kun dabaluu boba'aatiin cinatti mootummaan kaffaltii yeroon kaffaluu dhiisuu fi tajaajilli suphaa jiraachuu dhabuu akka komiitti kaasuuf guyyoo waariyoo dhimma kanarratti waan qopheesse qaba. ኑር አልተቻለም ተወዷል በቃ ኢትዮጵያ ኮንኮላታን ኡመተ ኸላኮብሳን ድብጃዲያ ሰበበን ቅን ቦባቲፍ ቤንዝላው ጅዳቡፍ ጀዳነ ጋባስ ጋዜጣን ቢይኼ ሰበሬስ አዲስ ፎርቹን ጀዳም ቀበቴ ገዲም ባየነ ኮንኮላቶኒ ቡልቺስ መጋለቲ ወሊ ገልተ መለቴ ሱኖ ጀቻ ቱራን ኩራኮ ይመተኒ ኢማለ ኸና ዳንኩቱፍ ድርቀምነ ጅድጀቹ ሳኒ ጋዜጣን ኮንፊት ኦዱ ቶርባን ከነ ጎዳቹን ገዲም በጀራ ዳባሊ
gati bobaa addunyaa irratti uumam sababeeffachuun taarif makiina tajaajil geejjib uummata qaxxaamur biyyattii irra fooyya'insa taasise ministeerri geejjibaaf loojistikii Itoophiyaa daandii asfaaltii irraatiin daballiin kiiloomeetira tokkoon saantim 0.039 taasifamuuf kiiloomeetiraan birri 0.493 katur taarif haarawaan 0.532 jijjiiramu daandii cirrachaatiin ammoo kiiloomeetira tokkoon birri 0.548 katur gar 0.596 guddachuu jidabra kan keessiif tolchetu gama kaaniin konkolaattota sadarkaa lammaffaaf daandii asfaaltii irraatiin kiiloomeetiraan 0.457 katur gar 0.496 guddachaa dhufu kiiloomeetiraan 0.525 katur gar 0.554 guddachuu midiyaatti sirreeffam taarifa kanaan duub imalaan tokko kiiloomeetira dhibbaatiin konkolaataa sadarkaa tokkoffaa daandii asfaaltiitiin birri 49.29 kaffalaa katur birri 53.16 kaffalu kan murteessanii turan. The ministry statement reads that 1 liter of diesel was similarly hiked from 28.98 Ethiopian birr. Daballi gati taarifa kan hordofe bulchiis magaal Finfinnee waliigalte mallatteessa waggoottan lamaan darbaniif hojii ka turan baasonni uummata 560 ta'an ka waldoota 13 jala galmaa'an waliigalte kan diiguun tajaajil dhaabu isaaniitti odeeffama. Interpiraayisii tajaajil geejjib uummata shaggar jala galmaa'uun biiroo geejjib magaal Finfinnee jalatti hogganamuun isaanii ka dubbatan konkolaattoti kunneen qar torbaanti guyyaa ja'a uummata deddeebisaa turan jedhu barcuma teessuma 45-65 qabu jiddugal magaala irra agoqota magaalittii daandiiwwan 93 ol dhuunfachuun hojjechaa turan konkolaattoti kunneen kan qofallee adoon taane ji'ebla kadabra kan keessallee baasiif waliigaltee walqabate hojii dhaabanii turan jedhu harkifachuu mirkanees baajjataatiin walqabate kaffaltiin turu midiyaa akka daareektarri koominikeeshinii biiroo geejjiba akka jedhu eegee sirreeffamii tolfame qarshii miiliyoon 160 konkolaattota kanaaf kaffalamu dubbata. Kanaan booda immoo agji sadaas dhufuu waliigalteen haarawii mallattaa'uus hojii dhaabuun konkolaattota kanaa biyyatti irra yaaddoo taate jirti jedhu. Konkolaattonni kun daballi gati bobaa kan callaalla adoon taane kaffalti haaromsa yookaan meenteenansii hin qabne jechuun koomaati. Duree walda baasota tajaajil kennan kana garuu kaffalti haaromsaatiif baasiin konkolaachisaa kenna adoon taane habba qabeen konkolaattotaati jedhu. Wamtaateefu magaal Finfinnee keessatti tajaajil uummata kennuun ka beekaman baasonni kun jechuun lakkoofsaan 560 dhiyaatan hojii dhaabuun jiraattota magaal Finfinnee kan rakkoo geejjibaatiin qoruu danda'a jedhan. Ethiopian government solution to Addis Ababa transport problems. United States ummata Somaaliyaa sababa hongeetiin beelaaf saaxilameef deeggarsa doolaara miiliyoona 400 fi miiliyoona 76 arjoomte. Deeggarsa namoomaa kana kan geessan Daayireektarii USAID Samantha Power Mogadishoo daawwatanii jiru. Uummanni Somaaliyaa walakkaa ta'u beela'eera. Daa'imman miiliyoona 1 ammoo hanqina nyaataa madaalawaa muddaa akka qaban dubbatan Daayireektarittiin haasawa Mogadishootti godhaniin. Balaa uummata Somaaliyaa harkaa qabu balaa laayyoo miti kan jedhan Samantha Power roobni waqtiiwwan roobaa afur walitti aanuun dhabamuun gaagaama sadarkaa hamaa biyyattii irraan gahee jira. Balaan kun mul'ate kan hin beeknedha. Balaa kan biroo waliin tasaa madaalamuu hin qabu jedhan. Lubbuun miiliyoonota balaa jala jira. Dhaabbileen arjoomtotaa biyyoonnii fi namoonni dhuunfaan saffisaan birmachuu qabu jechuun waamicha dhiheessanii jiru. Oduu keenya xumuraatiin ergamaan addaa Ameerikaa kan gaanfa Afrikaa Maayik Hamar kaleessaa irraa eegaluun biyyoota Afrikaa fi baha giddu galeessaa daawwachuu irratti argamu. Daawwii isaanii hanga hagayyaa itti fufa jedhame kanaanis Egypt, Itoophiyaa fi United Arab Emirates imaluun waa'ee hidha laga Abbayyaa irratti ni mari'atu jedhamee eegama. Itti fayyadama laga Abbayyaa ilaalchisuun biyyoonni hundi waan isaaniif malu argachuu qabu kan jettu Ameerikaan wallabdeen Itoophiyaa, Sudaanii fi Egypt jidduu jiru furamee Afrikaan ardii nagaa fi misoomaa akka taatuuf nan hojjedha jettee jirti. Kana malees ergamaan addaa kun dhimma waraana kaaba Itoophiyaa ilaalchisuun qaamolee Maqalee fi Finfinnee dabalataan ammoo gamtaa Afrikaa waliin wal arguuf beellama qabachuu isaaniitu dubbatama. Guyyoo Waariyoo dhimma kanarratti waan qopheesse qaba.
Myanmar will have to deal with several crises in the region. Ergaman adda Amerika khagaf Afrika Mike Hammer Khalis dilbat rajal qabun biyotan Afrika jiddu gales bafa daawwachu jirjeedu daawwi satanandu biyotan ak Gebs Ethiopia United Arab Emirates dabalati agagay gaaf guyya tokkotti naanna jedham qondaalli United States khon waaye hid guddichi laga baayaalle ilaalchisuun dure biyotan kana waliin haasawuf qaroorfachuusaa waajirri minister aaja ala Amerika balbalom waraan kaab Ethiopiaati wal qabate yeroo eertuuf dippiloomaatota hedduu erguun dhibba godhuu ka jir bulchiisi Biden dajuunaare ammallee qaxana kan keessa nagaan akka buuf namichi sadeessoo kan bobbaasuun dhibba godhuu irratti argama jiyootan shaniif ergama adda gaaf Afrikaa ta'uun tajaajilaa khatur ambassador David Satterfield dango gad lakkisuu hordofe baalli qabat hamaar utannoo Ameerikaan gam dippiloomaasiitiin naannoo gaaf Afrikaa qabduuf qos jechuun Antonio Blinken kan dhaadeffamaator hedduu guddichi laga baaya Itoophiyaan ijaaru jirti laalchisuun biyyoota akka Gebs Suudaaniif Itoophiyaa jidduun naga buusuu ka jirti DC'n qaamolee wal dhabuu jirti cufti waan isii maltargachuuf gaafa Afrikaa akka nagaaf misoomta hojjechuu jirjechuusi ragaan imbaasii Ameerikaa Finfinnee jirra argan mirkanees hedduu laga baaya harakko biyyoota sadeeni jechuun Kaayiroo Kaartumii Finfinnee ilaalchisuun akka jaarsaa socho'aa ka turte Ameerikaa Ethiopian amantummaa sirran qabjechuun jaarsummaa si kan mormituus isiin jabeessite jilaan deemuuf Al-Sisiif Abiy Ahmad waliin haasa'uu fi malit xiyyeechuu si miidiyaaleen gabaatan ji'umdaa barxan kee daawwinni biyyoota Araboota godheen qaamaan Biden wal arga dubbila gabbaayarra kamariyati dureen Kaayiroo Al-Sisi President Biden irra deebii midhaadduuf gammachiiftu argachuu isaallee gabaasne tur. No one can take a drop of Egypt's water. The threat from President Abdel Fattah al-Sisi. Biyyotan ak Democratic Republic Congo tiif chilifaat ambassadorummaa State Department White House fakkeessatti immoo gaafatamummaa gargarar tajaajiluun isa dubbatamuuf hamar Itoophiyaatti immoo hojii naga buusuu Ameerikaan godhuu jirtan bakkaan jedhame abdatama gaaf Afrikaatti ergama adda President Biden ta'uu qofa don taane Chris Queens bakbuun dhimmi Itoophiyaatiif biyyotan gaaf Afrikaatti ergame khatur Jeffrey Feltman waaye waraan jajjaba kaab Itoophiyaa wal dhabde daanga Kaartumiitiif Finfinnee daabrimmoo hidha gabbaaya laalchisuun Suudaan Itoophiyaaf Egypt yookaan Gibs gidduu maraature muummichi minister Biltsiginnaa Abiy Ahmad dabalatee hangaa'ota Itoophiyaa olaanoo Finfinnee bakka buutota garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF waliin immoo Keeniyaa Naayiroobii keessa wal arguun mari'atus waan Ameerikaan barbaadu tokkollee milkeessuu hin dandeenye jedhu ji'ootan sagaliin boodimmoo laf dhufeef deebii ji'ammajjii keessa immoo ergama adda gaaf Afrikaa ta'uun kamuudam immoo David Satterfield jedhama Tarkitti ambassador Ameerikaa ture hammaleellee bajiddu galeessaa dhimmoota akka keessa waggoota afuriif hojjechuu isaatiin muuxannoo guddaa qabaachuutti mamaaf ture akkuma gargaaf Afrikaa dhufeen ittaantutti gaafatamtu dhimmoota Afrikaa kataata moolii fi waliin Taayigar Finfinneetti Kaartumiif Riyaaditti maluun marii taasisutti keeyyaa nillee waan karoorfate kan baay'ee osoo fiixaan hin baasin nam dhibiin bakka buufame kun immoo namtichi waraanni dhaabbate mariin hundammatti Itoophiyaa godhamuun akka itti gaafatame jiraatuuf hojjete jedhani wamtaateefu TPLFif mootummaan jiddu galeessa naga buusuuf jaarroo araara qopheeffachuu jiru jaarsa araaraatiif haal dure isaan laf keeyyatan ilaalchisuun garagarummaan guddoo waan mul'attuuf milkaa'inni marii kana shakki jajjabdu keesseenuu jira akka ergama adda dhimma kanaa gargaarsa namooma ilaalchisuun jijjiirame guddayyaan kaab Itoophiyaa jiraachuu yakkoota dhiibba mirga namooma kawaraan kan keessa dalagamanii wal qabatetti gaafatame akka jiraatuuf araarri jalqabame akka milkaa'u namni kun qondaaltota gam lamaaniitillee wal arge mari'ataa jedhan United States rakkoon Itoophiyaatu akka furmaata argattuuf dhiibba dippiloomaasii jabeessite itti fufte kajedh ibsi ministeer aaja ala Ameerikaa kun mariin qaamolee hundammatti Itoophiyaa godhamte nagaaf badhaadhinni biyyattii takka dhalatuuf waan dandacuuf hin tolchi jechuu waada seen kanaaf qondaaltota biyyoota lamaaniiti alallee dhimma hidha gabbaayee ilaalchisuun Abrahaam gamtaa Afrikaa faa wal dubbachuuf karoor qabatee jedhan. Ethiopians are finally able to switch on electricity produced by their own giant dam. Walumaa galatti duunarraaf qabnu kanneen turan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork waan waliin turtaniif galatoomaa qophiileen OMN tuuf.